Akkam jirtu barattoota? Nagaa keessanii jechaa kun chaanaalii barnoota herreegaaf saayinsii waliigalaa qabatee isiniif dhiyeessaa jirudha. Egaa akkuma beekamu guyyaa har'aatis barnoota herreegaa kan kutaa 7ffaa irratti viidiyoo tokko isiniif hojjennee jirra. Kanaan dura barnoota herreegaa kan kutaa 7ffaa boqonnaa 2ffaa irraa waa'ee intiijarii irraa eegaluudhaan viidiyoowwan garaagaraa kana dura isiniif hojjechuun keenya ni yaadatama. Kanumaan wal qabatee boqonnaa 2ffaa waa'ee intiijarii jalatti viidiyoon guyyaa har'aa mootuu isiniif qabannee dhiyaanne intiijaroota qoyyabuu keessaa baay'isuu fi hiruu intiijarootaa kan jedhu 2.5 irratti kan kitaaba keessan irratti argamu jechuudha. Isa kana keessaa guyyaa har'aatiif immoo kan isiniif qabannee dhiyaanne kallattiidhaan waa'ee baay'isuu intiijarootaati. Qabiyyeen kun lama kan inni qabatu baay'isuu fi hiruu intiijarii jedha. Kana keessaa yeroo dheeraa fudhata waan ta'eef baay'isuma kophatti kan nuti ilaallu jechuudha. Kanuma wal qabatee immoo hiruu immoo viidiyoo itti aanu keessatti akka isiniif hojjedhu asumaan waadaa isiniif gala. Kana dura immoo viidiyoowwan waa'ee ida'uu fi hir'isuu irratti yeroo darbee isiniif hojjedhee keessa deemtanii yookiin immoo irra deebitanii ilaaluu ni dandeessu isiniin jedha. Gamanuma yaadas yoo qabaattan komentii irratti barreessuu ni dandeessu. Akkasumas immoo websaayitii komentii jala jiru seentanii subscribe godhuun achirratti akka kallattii gara iimeelitiin nu ergitan isiniin jedha. Kallattiimaan gara barnoota keenya guyyaa har'aatti yoo kan deebinu ta'e akkuma dursa isiniin jedhe kallattiidhaan guyyaa har'aa kan waliin ilaallu baay'isuu intiijarootaati jenne. Egaa baay'isuu intiijarootaa kanas akkamitti akka waliin baay'ifnudha. Intiijarii kana dura yeroo seensarratti yookiin immoo kanuma dura akka waliin ilaalle intiijarii bakka sadiitti qoodna. Innis maalidha? Akkuma asirratti argitanii intiijariin bakka sadiitti qoodame isiniin jedhe tokkoffaan neegatiiv intiijariin jira, zeeroon jira, poozitiiv intiijariin jira jechuudha. Isaanuma kana waliin baay'isuudha. As keessatti kan nuti ilaallu neegatiiv intiijarii fi zeeroo yoo waliin baay'ifne maal ta'a? Akkasumas immoo zeeroo fi poozitiiv intiijarii yoo waliin baay'ifne maal ta'a? Gama biraatiin immoo neegatiiv intiijarii fi poozitiiv intiijarii yoo waliin baay'ifne keessattuu mallattoon isaa maaliin ta'aadha? Baay'isuulleen isiniif haaraa ta'uu baatu garuu mallattoolee isaa maaliin ta'a? Neegatiiva moo poozitiivan ta'a? Isa jedhu sana sirriitti adda baasuu qabdu jechuudha. Kanumaa wal qabatee gochi jira. Asirratti gochi kana akkuma argitanii irratti asitti neegatiivota lamatu waliin baay'ate, neegatiiva 7 fi neegatiiva 4 waliin baay'ate, baarratti immoo neegatiiva fi poozitiivatu waliin baay'ate, neegatiiva 3 baay'isu poozitiiva 6 jedha. Caa bira yoo dhufne immoo lakkoofsota intiijarii garaagaraa sadiitu waliin baay'ate. Innis neegatiivota garaagaraa 3 waliin baay'ate, neegatiiva 8 baay'isuun neegatiiva 2 baay'isuun neegatiiva 1 jedha jechuudha. Isa kana akkamitti akka furuu dandeenyu tokko tokkoon ni ilaalla. Xumura irratti immoo itti deebinee guutuu ni dandeenya yookiin immoo fakkeenyi tokkoon tokkoo gara biraa fudhanne waan ta'eef kan ammoo kallattiin kitaaba keessan irras argachuu ni dandeessu. Itti fufnee haa ilaallu. Kanumaa wal qabatee ilaala. Kan harkaan barraa'e kun sirriitti isin gargaaruu danda'a akka ka'umsaatti jechuudha. Asirratti akkuma asirratti argaa jirtan kun as keessatti baay'isuudha. Baay'isuu qooyyamni baay'isuu kan qalama gurraachatiin gidduu kanarratti baay'ee kun akkanumatti baay'isuudha. Kan gama kallattii amma irra maree kanaan duuba kan jiru jechuunis fakkeenyaaf inni kun neegatiiva baay'isuu neegatiiva. Neegatiiva baay'isuu neegatiiva jechuun neegatiiva 2 yoo waliin baay'ifnu. Lakkoofsi ka barbaade haa ta'u neegatiiva baay'isuu neegatiiva yoo waliin baay'ifnu maal ta'aadha? Deebiin nuti argannuun suni neegatiivota 2 yoo waliin baay'ifne maal ta'a? Poozitiivan ta'a jechuudha. Neegatiivota 2 waliin baay'ifna poozitiivan ta'a jechuudha. Fakkeenyi isaanii kun A fi baarra kan jiru kun fakkeenya isaati. Neegatiivota garaagaraa 2 yoo waliin baay'ifne deebiin isaa maaliin ta'aadha? Baay'isuun waan haarawaa miti poozitiivan ta'a. Haa ilaallu. Asitti neegatiiva 5 baay'isuu neegatiiva 3 jedha. Kun fakkeenya A'tiif ta'a jechuudha. Neegatiiva 5 baay'isuu neegatiiva 3 jedha. Yoo barbaaddan akka dura amma barraa mul'atu kanatti barreessuu ni dandeessu. Kunoo
haala kanaanii jechuudha. Yoo barbaadan immoo baay'isuu fi hammattuun kun gidduu kanatti kun akka argitanitti hammattuu itti gochuu dandeessu. Yoo barbaadan dhiisuu dandeessu. Inni rakkoo hin qabu. Inni kun kan gidduutti jiru kun akkamitti akka nuti barreessuu dandeenyu haala kanaanis yoo barreessine waan haarawaa akka isinitti hin taaneef malee garaagarummaa hin qabu. Inni kun kanuma duraa kana yoo laalle ni ta'a jechuudha. Isa kana jechuudha. Isa kana yoo fudhannes ni ta'a jechuudha. Waan fedheefuu itti adeemnu nuti. Kanaaf neegatiiva 5 baay'isuun neegatiiva 3ti. As keessatti lamaan isaanii neegatiiva. Gara oliititti neegatiiva yoo waliin baay'ifne maal arganna jenne poozitiiva arganna. Kanaaf neegatiiva baay'isuun neegatiiva kinoo asitti poozitiiva. 5 baay'isuu 3 5 si'a 3 jechuudha. 5 si'a 3 yoo waliin baay'iftan 15 ta'a jechuudha. Kanaaf deebiin isaa jechuudha kan neegatiiva 5 fi neegatiiva 3 deebiin isaa poozitiiva 15 jechuudha. Poozitiiva 15 kan jedhu kana yeroo baay'ee lakkoofsonni poozitiivuma kan barraa'anii yoo neegatiiva of biraan qabaatin hundi isaanii poozitiiva ta'uun beekamaadha waan ta'eef poozitiiva jennee biratti barreessuun dirqama miti. Kanaaf gabaabumatti neegatiiva 3 baay'isuu neegatiiva 5 15 jettee yoo barreessite ni ta'a jechuudha. Kanaaf asirratti wanti ati hubattu neegatiiva yoo waliin baay'ifte poozitiiva ta'a. Fakkeenyi isaa neegatiiva 5 baay'isuu neegatiiva 3 deebiin isaa poozitiiva 15 jechuudha. Baarra kan jirullee ilaali. Baarra kan jirus fakkeenyuma isaati. Neegatiiva 2 baay'isuu neegatiiva 4 jedha. Ammas keessatti neegatiiva yoo waliin baay'ifte maal ta'a? Poozitiiva ta'a. 2 fi 4 yoo waliin baay'ifte immoo 8 ta'a. Kanaaf poozitiiva 8 jechuudha. Poozitiiva 8 kana as keessatti poozitiivni dirqama miti. Lakkoofsa poozitiivota warra ta'an biratti dirqama poozitiiva jenneen barreessinu waan ta'eef deebiin isaa 8 haala kanaa yoo barreessite ni ta'a jechuudha. Kanaaf neegatiiva 2 baay'isuu neegatiiva 4tiif deebiin isaa 8 kana ta'a jechuudha. As keessatti wanti hubattu lakkoofsota neegatiivota of biraa qaban 2 yoo waliin baay'ifte deebiin isaa poozitiiva ta'uu hubachuu qabdaa jechuudha. Kanaaf gocha duraati irratti akkuma waliin laalle fakkeenyaaf inni sunis jechuudha akkuma kun A ni ilaalla waliin jenne sana jechuudha. Neegatiiva 7 baay'isuu neegatiiva 4 jedha. Lakkoofsonni kun 2 qofatu waliin kennama. Neegatiiva 7 fi neegatiiva 4. Neegatiivota kana lamaa yoo waliin baay'ifte poozitiiva ta'a. 7 fi 4 yoo waliin baay'ifte immoo 28 ta'a jechuudha. Haala kanaan. Kanaaf lamaan itti deebina. Itti fufnee haa ilaallu. Akkuma asirratti argitan kan jalqabaa xumurreerra jechuunis kan isa kana fakkeenya waliin. Kan itti aanu immoo poozitiiva 2 yoo waliin baay'ifte immoo poozitiiva 2. Poozitiiva 2 yoo waliin baay'ifte poozitiivuma ta'a. Asitti poozitiivuma ta'a. Poozitiivni yoo waliin baay'ifte poozitiivuma dhufa jechuudha. Fakkeenyi isaa immoo asirra kan jiru maalidha? Caa fi daan fakkeenya isaati. Akkuma asirratti argitan caa fi daan. Caa fi daa kun caa fi daan fakkeenya isa sanaa ta'a. 5 poozitiiva. 3 poozitiiva. Lamaan isaa waliin baay'ifte jechuudha. 5 baay'isuu 3 yoo waliin baay'ifte meeqa dhufa? 15 jechuudha. As keessatti 5 kun neegatiiva yoo of biraan warri hin qabne hundi isaatu poozitiiva ta'uun beekamaadha waan ta'eef biratti hin barreessinu. Maal jenne? Poozitiiva jennee haala saniin yookiin immoo haala kamiin? Haala amma asirratti mul'atu kan gaafii A fi baarraa akka amma irra isinii maree kana poozitiiva 15 fi poozitiiva 8 kan jedhu kan haala kanaan barreessuun dirqama miti. Kuni kanaan barreesse kun akka isiniif hubatamuufi jechuudha. Daa bira haa dhufnu. Daa bira yoo dhufne asirratti 2 baay'isuu 4 jedha. 2 poozitiiva 4 poozitiiva. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a jechuudha? Poozitiivumaan ta'a jechuudha. Kanaaf poozitiiva 2 yoo waliin baay'ifne
deebiin isaa poozitiivuma ta'a jechuudha. Kan itti aanu itti fufnee haa ilaallu. Kun poozitiifaaf hin dheerra. Kam isa poozitiifa baay'isuu poozitiifaa kan jenna jechuudha. Amma immoo kan itti aanu akkuma asirratti argitanii isa kana bira geenyeerra. Inni tokko keessaa neegatiifa yoo ta'e, inni tokko keessaa neegatiifa. Garuu lakkoofsuma garaagaraa lama ta'ee inni tokko keessaa neegatiifa yoo ta'e jechuunis neegatiifa baay'isuu poozitiifaa. Akkasumas immoo yoo bakka wal jijjiire yoo jennu isa kana irratti jalqaba maaltu dhufe? Neegatiifa dhufe. Isa itti aanu irratti immoo jalqaba maaltu dhufe? Poozitiifatu dhufe. Garuu lamaan isaa deebiirratti garaagarummaa wayituu hin qaban. Kana jechuun asirraa maal hubattanii lakkoofsota intiijarii nuuf kenname lama walii yoo baay'isuu barbaanne lama jechuudha. Yoo waliin baay'isuu barbaanne lamaan keessaa tokko yoo neegatiifa ta'e barbaadu dursaa haa dhufu barbaadu itti aanee lammaffaa haa dhufu deebiin nuti kaa'ennuun neegatiifan ta'a jechuudha. Kanarratti gabaabumatti asitti akkuma argitanii neegatiifa baay'isuu poozitiifaa neegatiifa ta'a. Poozitiifa baay'isuu neegatiifallee neegatiifa ta'a jechuudha. Kanaaf neegatiifaaf poozitiifa yoo waliin baay'iftanis neegatiifa, poozitiifaaf neegatiifallee yoo waliin baay'iftan neegatiifa. Lamaan keessaa tokko neegatiifa ta'e deebiin isaa neegatiifuma ta'a jechuudha. Fakkeenyi isaa immoo kan A fi F kan dursa warra neegatiifonni dhufeeti. Fakkeenyaaf A fi F jechuun isa kana akkasitti irra marame kana jechuudha. Inni kun dursa eenyutu dhufe? Neegatiifa dhufe. Itti aanee eenyutu dhufa? Poozitiifa dhufe jechuudha. Kun kan warra dursa neegatiifni dhufeeti jechuudha. Naaf haa ilaallu. A irratti neegatiifa 5 baay'isuu poozitiifa 3ti. Kanaaf amma neegatiifa fi poozitiifa waliin baay'ifne. Deebiin isaa neegatiifa kennu. Maaliif neegatiifa poozitiifa waliin baay'ifne waan ta'eef neegatiifan ta'a. 5 baay'isuu 3 15 ta'a jechuudha. Kanaaf neegatiifa 5 baay'isuu neegatiifa 5 baay'isuun 3 poozitiifa 3 neegatiifa 15 ta'a jechuudha hanga asiititti. Faarrattis immoo fakkeenyuma isaati. Kunoo neegatiifa 2 baay'isuu poozitiifa 4ti. Neegatiifa poozitiifa yoo waliin baay'ifte kunoo neegatiifa ta'a. 2 fi 4 yoo waliin baay'ifte immoo 8 ta'a jechuudha. Kanaaf asirratti neegatiifa 2 fi poozitiifa 4 waliin baay'ifte jechuudha. Keessaa tokko neegatiifa waan ta'eef deebiin isaa neegatiifa 8 dhufa jechuudha. Inni kun kan warra neegatiifni dura dhufe poozitiifni itti aanee dhufeeti. Deebii wayituu garaagarummaa hin qabu. Faa ilaallu immoo faa irratti immoo maalidhaa? Kan poozitiifatu dura dhufe. Poozitiifatu dura dhufe. Ilaala kaabne. 5 baay'isuu neegatiifa 3 jedha. 5 poozitiifa. 3 immoo neegatiifa. Poozitiifa fi neegatiifa yoo waliin baay'ifte neegatiifa. 5 baay'isuu 3 immoo 15 ta'a walirratti neegatiifa 15 jechuudha. Kanaaf poozitiifa 5 fi neegatiifa 3 yoo waliin baay'ifte deebiin isaa neegatiifa 15 ta'a jechuudha. Haa irratti immoo haa ilaallu. 2 kun poozitiifa. 4 immoo neegatiifa. 2 fi neegatiifa 4 waliin baay'isuuf deemna jechuudha. Kana jechuun poozitiifa fi neegatiifa yoo waliin baay'ifnu deebiin isaa neegatiifa 2 baay'isuu 4 immoo 8 jechuudha. Kanaaf deebiin isaa neegatiifa 8 arganna jechuudha. Asirratti maalidhaa wanni isin hubattanii? Neegatiifni dura dhufes poozitiifni dura dhufes lamaan keessaa yoo tokko neegatiifa ta'e deebiin isaa neegatiifumaan dhufa. Fakkeenyaaf kana ilaalaa. Ka jalqabaa irratti A fi G neegatiifa dura dhufe asitti ergasii poozitiifa dhufa. Lammaffaa irratti poozitiifa asitti immoo neegatiifa. Garuu neegatiifa 5 fi 3 deebiin isaanii lamaan isaatu kun waluma ga'e. Yookiin wal fakkaatan. Asirratti tokko neegatiifa dura dhufe tokko immoo poozitiifa dura dhufe. Deebiin isaa garaagarummaa hin qabu. Kan itti aanu immoo faa fi haa ilaalaa. Deebiin isaa lamaanituu neegatiifa 8 neegatiifa 8. As keessatti garuu asitti maalidhaa? Gaafiin kun lamaanii
garagara fakkaata. Neegatiifa dura dhufe asitti haarratti immoo poozitiifa dura dhufe. Neegatiifa 2 baay'isuu 4ti. Kan jalaa immoo 2 baay'isuu neegatiifa 4ti. Garuu deebiin isaan lamaanitu maalidha jechuudha? Neegatiifa jechuudha. Kanaaf waa sadi qofa sirritti qabachuu isin barbaachisaa jechuudha. Isa kamirratti kan dursa mallattoo kanarratti jechuudha. Kun akkuma asirratti argitanii lamaan isaa neegatiifa yoo ta'an deebiin poozitiiva. Lamaan isaanillee poozitiiva yoo ta'an deebiin isaa maalidha? Poozitiiva. Yoo lamaanis neegatiiva ta'an deebiin isaa poozitiiva ta'a. Yoo lamaan isaanis poozitiiva ta'e deebiin isaa poozitiiva ta'a. Yoommoo lamaan keessaa tokko neegatiiva ta'e deebiin isaa neegatiiva ta'a jechuudha. Kana sirritti ni hubattan jedhee yaada. Bakka duraa sanitti yoo deebine A dursa hojjanneerra kan baa kana immoo haa ilaallu. Kan baa neegatiiva 3 fi poozitiiva 6 keessaa tokko neegatiiva waan ta'eef deebiin isaa neegatiiva ta'a. Maaliif neegatiiva baay'isuu poozitiiva neegatiiva 3 baay'isuu 6 8 ta'a jechuudha. Kanaaf haala kanaan hubattan jedhee yaada. Kan caa immoo itti deebinaa jechuudha. Itti hafuufnu. Isaan kanneen hojjanne waan ta'eef amma immoo isa kana sirritti ilaala. Asirratti kan jiru kana maaliif akka isiniif mul'atu kuni lakkoofsa garagaraa 4tu asirratti kenname. Arfan kuni maa inni garaagarummaan isaa kan jedhu waliin ilaalaa deemna. Kan jalqabaa kana ilaala. Inni kuni maalidha? Neegatiiva 2 baay'isuu neegatiiva 3 jedha. Neegatiivota garagaraa 2 waliin baay'ate. Deebiin isaa maal ta'a? 2 yoo ta'u poozitiiva ta'e. Neegatiiva waliin baay'iftu poozitiiva 2 fi 3 waliin baay'iftu 6. Kun neegatiivota 2 waliin baay'ifte. Neegatiivota 2 waliin baay'ifte. Kan immoo lammaffaa kanarraa immoo haa ilaallu. Kan lammaffaa kana ilaali immoo isa kanaa jechuudha. Kan irra marame. Neegatiiva 1, neegatiiva 2, neegatiiva 3. Neegatiivota garagaraa meeqa waliin baay'ifte? 3 waliin baay'ifte. Neegatiivota garagaraa 3 waliin baay'ifte garuu deebiin isaa neegatiiva ta'a. Tokko tokkoon haa ilaallu. Kunoo neegatiiva baay'isuu neegatiiva tartiibumaan poozitiiva. Amma immoo poozitiiva argattee mire poozitiiva baay'isuu ishee neegatiiva tanaa jechuudha. Poozitiiva baay'isuu neegatiiva durarratti maal jenne? Neegatiiva. Kunoo neegatiiva ta'e. Sana booddee lakkoofsota waliin baay'iftaa jechuudha. 2 baay'isuu 3 6. 6 baay'isuu 1 6 jechuudha. Kanaaf deebiin isaa neegatiiva ta'a jechuudha. Kan duraa neegatiivota 2 yoo waliin baay'iftu deebiin poozitiiva. Kan lammaffaa immoo neegatiivota garagaraa 3 yoo waliin baay'iftu deebiin isaa neegatiiva ta'a. Kan itti aanu immoo neegatiivota 4 immoo neegatiivota garagaraa 4. Neegatiiva 1, neegatiiva 2, neegatiiva 3, neegatiiva 4. Lakkoofsicha waliin baay'ifta gabaabumatti fakkeenyaaf 2 baay'isuu 3 6. 6 baay'isuu 4 24. 24 baay'isuu 1 24. Amma immoo mallattoolee waliin baay'ifta. Asirratti jechuudha. Neegatiiva baay'isuu neegatiiva poozitiiva argatte. Amma immoo poozitiiva argatte kana neegatiiva kanaa yoo baay'iftu neegatiiva argatte. Neegatiivatti deebite jechuudha. Amma immoo neegatiiva kanaa yoo baay'iftu poozitiiva. Kanaaf asitti immoo poozitiiva ta'a jechuudha. Garuu dirqama miti poozitiiva jettee barreessuun jechuudha. Kan itti aanu immoo ilaallu. Amma immoo 5 goonu. Neegatiiva 1, neegatiiva 2, neegatiiva 3, neegatiiva 4, neegatiiva 5. 5 waan ta'eef maal goona? Neegatiivatti deebi'a jechuudha. Haa ilaallu akkamitti akka deebi'u. Neegatiiva baay'isuu neegatiiva poozitiiva. Baay'isuu neegatiiva jechuunis sirratti neegatiiva baay'isuu neegatiiva poozitiiva. Poozitiiva arganne. Amma immoo poozitiiva arganne kana baay'isuu neegatiiva arganne. Amma immoo neegatiiva arganne kana baay'isuu neegatiiva poozitiiva. Poozitiiva arganne kana baay'isuu neegatiiva kana neegatiiva jechuudha. Deebiin isaa maaliin ta'a jechuudha? Neegatiivan ta'a jechuudha. Sanaan alaa lakkoofsicha irra jiru waliin baay'isuu dandeessu. 2 baay'isuu 3 6. 6 baay'isuu 4 24. 24 baay'isuu 1 24. 24 baay'isuu 5 120 neegatiivan ta'a jechuudha. Asirra wanni isin hubattan maali? Neegatiivota 2 yoo waliin baay'iftan deebiin poozitiivan.
Neegatiivota 3 yoo waliin baay'iftan immoo deebiin neegatiivan. Neegatiivota 4 yoo waliin baay'iftan deebiin poozitiivan. Neegatiivota 5 yoo waliin baay'iftan deebiin neegatiivan. Neegatiivota 6 yoo waliin baay'iftan poozitiivan. Neegatiivota 7 yoo waliin baay'iftan neegatiivan. Kana jechuun lakkoofsa maangoof guutuu kan jennuutu jira. Guutuu fi qara. Guutuu warri jennu warra lamaaf hafte malee hiramu jechuudha. Maangoo kan jennu yookiin lakkoofsa qaraa kan jennuun immoo kan hin hiramne. Fakkeenyaaf warri guutuu jennuun 2, 4, 6, 8, 10, 12 akkas jedhetti. Warri maangoo jennuun immoo 3, 5, 7, 9, 11 fa'aa jedhee kan itti fufu waan ta'eef isa san hubattu jedheen yaada asirraa inni kun kana hubachiisaa jechuudha. Haala kanaan akka hubattan isiniin jedha jechuudha. Kanaaf fakkeenya jalqaba irratti gocha irratti keenya sanitti deebinee haa ilaallu qaama. Akkuma asirratti argaa jirtan jechuudha. Fakkeenyaa fi caa kanarratti jechuudha. Caa irratti. Caa kana laala. Neegatiivota garaagaraa 3 waliin baay'ate. Kanaaf neegatiiva kana baay'isuu neegatiiva 8 baay'isuu neegatiiva 2 poozitiiva 16. Poozitiiva 16 baay'isuu neegatiiva 1ti. Baay'isuu neegatiiva 1ti. Poozitiiva baay'isuu neegatiiva 16 baay'isuu 1 16. Kanaaf deebiin isaa neegatiiva 16 ta'a jechuudha. Ittaanu itti fufnu hubadhu hiikoo jedha. Hiikoo waanuma kana dura waliin dubbanne tokko tokkoon kan inni argisiisu baay'isuu intiijaroota irratti jechuudha. Haa ilaallu. Mee A fi B lakkoofsa intiijarii kamiyyuu ta'anii lakkoofsa intiijarii barbaanne fudhannaa A fi B jechuudha. Tokkoffaa irratti 0 yoo baay'ifnu jechuunis lakkoofsa intiijarii barbaaddaan 0 baay'isuu jechuudha. Fakkeenyaaf mee 0 baay'ifnee haa ilaallu intiijarii barbaanne. Neegatiiva 2 baay'isuu 0. Lakkoofsa kamiyyuu 0 baay'iftanii deebiin isaa maal ta'a? 0 ta'a. Amma immoo poozitiiva naa fudhannu. Fakkeenyaaf 3 baay'isuu 0 maal ta'a? 0 ta'a. A kanarratti neegatiiva 2 baay'isuu 0 kan jedhu kana wanni isin hubattani neegatiiva 0 kuni poozitiivas neegatiivas hin jedhamtu jechuudha. Kana amma bakka A eenyu fudhanne jechuudha. Neegatiiva 2 fi poozitiiva 3 fudhanne walumattuu 0 ta'a jechuudha. Amma immoo 0 bakka wal jijjiirre 0 baay'isuu neegatiiva 2 0 mata. 0 baay'isuu 3 maal ta'a? 0 mata. Kanaaf lakkoofsa kamiyyuu yookiin lakkoofsa intiijarii kamiyyuu 0 yoo baay'iftan deebiin isaa 0 mataadha. Lammaffaa lakkoofsa poozitiivii 2 A fi B yoo waliin baay'ifnu baay'ataan isaa poozitiivan ta'a jedha. Kana jechuun poozitiivota 2 jechuunis A baay'isuu B deebiin isaa maaliin ta'adha? As keessatti A'n kunis poozitiiva. B'nis poozitiiva yoo ta'e deebiin isaa poozitiivumaan ta'a jedha. Fakkeenyaaf lakkoofsa fudhannee haa ilaallu. Fakkeenyaaf 2 baay'isuu 3 ni ta'a wal qixa. 2s poozitiiva, 3s poozitiiva. 2 baay'isuu 3 maal ta'a? 6. 6 kunillee maal ta'a jechuudha? Poozitiivan ta'a jechuudha. Kanuma kana asirraa hubannu jechuudha. Hiikoo sadaffaa biraa deemnu. Sadaffaa fi afuraffaa. Sadaffaan maal jedhaa? Sadaffaani lakkoofsa poozitiivii A'tiif. A'n kuni maal jedhaa? Poozitiiva jedha. Fi lakkoofsa neegatiivii B yoo waliin baay'ifnu baay'isuu B kana immoo maal godheedhe? Neegatiiva B godheedha. Yoo baay'iftu baay'ataan isaanii neegatiivan ta'a jedha. Baay'ataan dhumarratti ati argattu neegatiivan ta'a jedha. Kana waliin ilaalleerraa jechuudha. Fakkeenya fudhannee haa ilaallu. A kan kee poozitiiva waan jedheef 2 baay'isuu B kee immoo neegatiiva godhe jedhe mitiire? Neegatiiva 3 haa fudhannu ni ta'a wal qixa. Poozitiiva inni bakka kanatti kan jiru. Asitti immoo neegatiiva waan ta'eef poozitiiva baay'isuu neegatiiva deebiin isaa neegatiivan ta'a. 2 baay'isuu 3 6 deebiin isaa neegatiiva 6 ta'a jechuudha. Kanaaf sirrii dhufaa jechuudha neegatiivan ta'a. Keessaa tokko yoo poozitiiva ta'e jechuudha. Itti aansinee haa fudhannu. Afuraffaa bira deemu. Lakkoofsota neegatiivii 2 A fi B waliin baay'ifnu baay'ataan lakkoofsaa poozitiivii ta'a jedha.
As keessatti neegatiivii lama. Aanis neegatiivii, baanis neegatiivii. Jara lamaa yoo waliin baay'ifte deebiin kan kee poozitiivan ta'a jedha. Haa ilaallu. Neegatiiva A baay'isuu neegatiiva B. Deebiin isaa poozitiivan ta'a. Maaliif neegatiiva baay'isuu neegatiiva poozitiiva waan jenneef. Fakkeenyaaf lakkoofsa naa fudhannu. Neegatiiva 2 baay'isuu neegatiiva 3 jechuudha. Neegatiiva yoo waliin baay'iftu poozitiiva. 2 baay'isuu 3 6. Poozitiiva 6 jechuudha. Kanaaf poozitiiva 6 jettee barreessurra 6 jettee yoo barreessite sirrii dhufaa jechuudha. Hubadhutti haa darbinu. Hubadhuudha. Lakkoofsa intiijarii neegatiivii si'a maangoo yoo waliin baay'ifne baay'ataan isaa neegatiivii ta'a jedha. Kuni kama duratti fakkeenya isaa isin fudhadheetiin kaa'e sani jechuudha. Maaliif lakkoofsa intiijarii keessatti neegatiivii maangoo warri jennuun akka 3, 5, 7, 9 fa'a. Baay'inni isaanii yoo 3 ta'e, baay'inni isaanii 5 yoo ta'e, baay'inni isaanii 7 yoo ta'e, baay'inni isaanii 9 yoo ta'e deebiin isaa neegatiivan ta'a jechuudha. Haa ilaallu. Fakkeenyaaf 1, 2, 3 neegatiivota 3. Kanaaf deebiin isaa maaliin ta'a? Neegatiivan ta'a jechuudha. Kanaaf neegatiiva baay'isuu neegatiiva poozitiiva. Amma immoo poozitiiva kana deebitee neegatiiva kana yoo baay'ifte deebiin isaa neegatiiva ta'a. 5 baay'isuu 3 15, 15 baay'isuu 2 immoo 30 jechuudha. Kanaaf deebiin isaa neegatiiva 30 ta'a jechuudha. Fakkeenya isaa laalleerra. Baarratti immoo ilaaluudhaaf kunoo kana dubbise. Lakkoofsota intiijarii neegatiivii si'a guutuu warri jennuun baay'inni isaanii 2, 4, 6, 8 warra ta'e jechuudha. Baay'inni isaanii tokko tokkoon lakkoofte. Fakkeenyaaf kan baarra jiru haa ilaallu. 1, 2, 3, 4. Neegatiivota 4 as keessa jira jechuudha. Deebiin isaa maaliin ta'a jedhee? Poozitiivan ta'a jedhe. Haa ilaallu. Neegatiiva kana baay'isuu neegatiiva poozitiiva. Amma immoo baay'isuun neegatiiva kana neegatiiva. Amma immoo baay'isuu poozitiiva kana poozitiivan ta'a jechuudha. Tartiibumaan jechuudha. Yoo baay'ifne sana booddee 6 baay'isuu 7 baay'isuu 42 baay'isuu 2 84 84 baay'isuu 1 84 jechuudha. Kanaaf yoo guutuu ta'e deebiin isaa poozitiivan akka ta'u kana duras ilaalle kuni fakkeenyuma akka hojjennuufi jechuudha. Fakkeenya itti aanu kana asirra jiru ilaaluu ni dandeessu. Kunis kama dura ilaalle. Kuni 0dhaan yoo baay'ifnuudha. 0 baay'isuu 15 deebiin isaa 0 ta'a. 12 baay'isuu 10 jedha. 12 baay'isuu 10 kan jedhu kana akkam goonaadha. 12 si'a 10 irra deddeebitee yoo edaate ni argatta. Haa ta'u immoo karaa gabaabaadhaan hojjechuudhaaf kan itti aanu kana waliin ilaalle deebii isallee ni guunnaa caatti haa darbinu. Inni kun 13 baay'isuu neegatiiva 3 jedha. 13 kun poozitiiva waan ta'eef 3 kun immoo neegatiiva poozitiiva baay'isuu neegatiiva deebiin isaa neegatiivan ta'a. Neegatiivanii 13 baay'isuu 3 jechuun 39 deebiin isaa neegatiiva 39 ta'a jechuudha. Kan daarra jiru immoo yoo fudhanne neegatiiva 15 baay'isuu neegatiiva 4. Lamaan isaa neegatiiva waan ta'eef deebiin isaa poozitiivan ta'a. 15 baay'isuu 4 immoo 60 ta'a jechuudha. Kanaaf poozitiiva 60 dhufa. Kan baa kan itti deebina waliin jenne kallattiidhaan yoo itti fufne kan baa kana akkamitti akka argannu jechuudha. Lakkoofsota intiijarii 2 fi isaa ol baay'ina dijiitii yoo xumura irratti 0 qabaatan jechuunis fakkeenyaaf inni kun amma xumura irratti 0 qaba. Lakkoofsota 2 waliin baay'ata waan ta'eef isa kana akkamii gochuu dandeenyadha. Maal goona? 12 ni barreeffanna. 12 baay'isuu 1 baay'ifna. 12 baay'isuu 1 yoo baay'ifne kanaaf 12 baay'isuu 1 meeqa dhufa? 12 dhufa. Sana booddee 12 kana barreessineet 0 baay'inni 0 as jirtu meeqa? 1 waan ta'eef dhuma irratti 0 kana barreessinaa jechuudha. Kanaaf deebiin isaa 120 ta'a jechuudha. Isa kanaaf immoo kitaaba keessanirra jira haala adeemsa ittiin barreessuu dandeenyu. Mee fakkeenya 28ffaa kana waliin haa ilaallu. Isaa wal fakkaata waan ta'eef 3 baay'isuu
400 jedha. As keessatti maal gootanii 0 of biraa qaba. Asitti 3 baay'isuu 4 kana hojjettu. 0 kana dhiiftanii 3 baay'isuu 4 meeqa ta'a? 12 ta'a. Saniin ala 0 meeqatu jira? 2. 0 lamaan bira keettu. Kanaaf 1,200 ta'a jechuudha. Baarrattis haa dhufnu. 0 dhiiftanii asii 2 qabdu. Asii immoo 423 qabdu. Jara kana lamaan waliin baay'iftu. 2 baay'isuu 3 423 846. 846 ta'a. 2 baay'isuu 423 jechuudha. Sana booddee 0 meeqa jira? 3 jira. 1 2 3. Kanaaf 846 ta'a jechuudha. Kuni haala salphaa ta'een akkamitti akka isin baay'isuu dandeessan kan inni argisiisu jechuudha. Inni itti aanu immoo amaloota baay'isuun lakkoofsa intiijarii irratti qabu jedha. Isa kana tokko tokkoon ilaalaa haa deemnu. Mee A, B fi C'n lakkoofsa intiijarii kamiyyuu haa taane intiijarii barbaadan fudhattu jechuudha. Amala al alagoomuu yookiin amala hin alagoomne jechuudha. Hin alagoomne kan jennuun kun lakkoofsa intiijarii barbaadan fudhattanii yoo waliin baay'iftanii baay'ataa yookiin deebiin isin argattan suni miseensa lakkoofsa intiijariitiin ala hin ta'uu jechuudha. Al alagoomu jechuun miseensa intiijariitiin ala hin ta'uu jechuudha. Fakkeenyaaf A fi B'n miseensa intiijarii yoo ta'anii A baay'isuu B'nis miseensuma intiijariiti jechuudha. Baay'ataan isaanii fakkeenyaaf mee neegatiiva 4 fi poozitiiva 6 fudhate. Neegatiivni 4 fi poozitiivni 6 miseensuma lakkoofsa intiijariiti. Mitiire? Kanaaf jara lamaan immoo fudhatee waliin baay'ise. Eenyuun? Neegatiivuma 4 fi 6 kana waliin baay'ise. Deebii isaa eenyuun argate? Neegatiiva 24 argate. As keessatti wanni isin hubachuu qabdan maalidha? Neegatiivni 4 fi neegatiivni 6 akkuma miseensa lakkoofsa intiijarii ta'anii neegatiivni 24 kunis maal ta'e jechuudha. Neegatiivni 24 kunis miseensuma lakkoofsa intiijarii ta'e. Fakkeenya biraa yoo fudhanne fakkeenyaaf lakkoofsa intiijarii keessaa 2 fi neegatiiva 3 haa fudhannu. 2 fi neegatiiva 3 yoo fudhanne lamaan isaanii intiijariidha. Waliin baay'isaam 2 baay'isuu neegatiiva 3. Deebiin isaa neegatiiva 6 ta'a. Kanaaf neegatiivni 6 kunis miseensuma lakkoofsa intiijariiti. Kanaaf hin alagoomuu jechuudha yookiin al alagoomu yookiin hin alagoomu jennaan jechuudha. Lammaffaa irratti immoo amala jijjiirraa iddoo jedha. Amaloota intiijariin baay'isuu irratti qabu yookiin amaloota baay'isuu lakkoofsa intiijarii irratti qabu keessaa tokko amala jijjiirraa iddoo. Amala jijjiirraa iddoo kan jennuun lakkoofsicha sana iddoo wal jijjiirtanii waliin baay'iftanii yoo jettan firiin isaa wal qixa yookiin deebii wal qixaadha. A fi B'n intiijariidha yoo ta'e jalqaba A fi B waliin baay'iftan. Ergasii immoo bakka wal jijjiirtanii B fi A yoo waliin baay'iftan deebiin isaa waluma qixa ta'aadha. Fakkeenyaaf neegatiiva 8 fi 9 fudhattan. Jalqaba neegatiiva 8 baay'isuu maalii gootu? 9 gootu. Itti aansitanii immoo kunoo dhuma kanarra dhuftaniitti maal gootu? 9 baay'isuu neegatiiva 8 bakka wal jijjiirtan dursa 8 fudhattan ergasii 9 fudhattan. Amma immoo bakka lammaffaa irratti dursa 9 fudhattanii ergasii immoo neegatiiva 8 yoo fudhattan neegatiiva 9 baay'isuu neegatiiva 8 baay'isuu 9 neegatiiva 72. 9 baay'isuu neegatiiva 8 illee neegatiiva 72. Kanaaf amala jijjiirraa iddoo ni qaba. Iddoo wal jijjiirtanii lakkoofsa barbaadan yoo waliin baay'iftani deebiin isaa wal qixa ta'a jechuu barbaadeeti. Inni sadaffaan immoo amala jijjiirraa hammattuu jijjiirtan. Amma asirratti lakkoofsa osoo hin taane hammattuu jijjiirtan. Lakkoofsonni isin fudhattan kan garaagaraa 3 ta'uu qaba. Fakkeenyaaf A, B, C'aan miseensa intiijarii yoo ta'e 3 isaanii warra intiijarii kana keessaa fudhattanii hammattuu irratti jijjiirtan. Jechuunis asitti fakkeenyaaf kan jalqabaa kanarratti hammattuun eenyuun qabate? B fi C qabate. Kan lammaffaa kanarratti immoo hammattuun eenyuun qabate? A fi B qabate. Dhumarratti garuu deebiin isaanii maalidha? Waluma qixa jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsonni 3
neegatiiva 8, 9 fi 10 fudhate. Jalqaba ammattuu tartiibumaan barreesse kunoo asitti. Neegatiiva 9 baay'isuu neegatiiva 8 baay'isuu 9 baay'isuu 10 jedhe. Jalqaba ammattuu eenyutti godhee 8 fi 9tti godhe. Ka lammaffaa irraa immoo isa kana fudhadhaa. Neegatiiva 8 baay'isuu 9 baay'isuu 10 jedhe. Ammattuu immoo eenyutti godhe 9 fi 10 irratti godhe. Dhumarra immoo deebii isaa laalluu qaba. Amma warra ammattuu itti godhame kana jalqaba hojjenna. Neegatiiva 8 baay'isuu 9 neegatiiva 72 baay'isuu 10 jenne. 10 baay'ifna jechuun asumatti maal goona 0 tokko dabala. Neegatiiva 720 dhufe kun sirriidha. Asitti immoo kan ammattuu keessaa hojjenna. 9 baay'isuu 10 meeqa ta'a? 90. 90 baay'isuu neegatiiva 8ti. Neegatiiva 8 baay'isuu 9 72 neegatiividha. 0 bira kenna. Kanaaf deebiin isaa sirrii ta'a jechuudha. Inni itti aanu immoo amala tokkoo. Amala tokkoo kan jennuun maalidha? Amala tokkoo kan jennuuni lakkoofsa intiijarii barbaanne kamiyyuu fudhannee yoo tokkoon baay'ifne lakkoofsicha sana irratti jijjiirama wayiituun fidu isuma sana deebi'ee tahaadha. Aan intiijariidha. Amma immoo intiijarii A kana tokko yoo baay'iftan deebiin isaa A mataa. Bakka isa yoo wal jijjiirtan jechuunis tokko baay'isuu A illee yoo gootan A mataadha. Kun deebiin isaa akka isa kana ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf haa fudhannu. Tokkoof 20 fudhate. Tokkos 20nis intiijarii. Lamaan isaa waliin baay'ise. Jalqaba maal godhee tokko baay'isuu 20 jedhe. Yoo barbaadden immoo 20 baay'isuu tokkos jedha. Tokko baay'isuu 20 20 baay'isuu tokkos 20 jechuudha. Kanaaf amala tokkoo kan jennuun lakkoofsi intiijarii barbaadan fudhattanii yoo tokkoon baay'iftan isuma sana deebi'ee tahaa jechuudha. Kanaaf amala miseensa of taasisaa baay'isuu jennaan eenyu tokko irratti ofuma isaa deebi'ee tahaa jechuudha. Inni itti aanu amala raabsamaa baay'isuun ida'uu irratti qabu jedha. Amma baay'isuu maalirra raabsitu? Ida'uu irra raabsitu jechuudha. Fakkeenyaaf A, B fi C miseensa intiijarii tahee maal gootu A baay'isuu jettan ammattuu keessatti sirratti jechuudha. Maal gootu A baay'isuu B ida'uu C jedha. B fi C kun ammattuu keessa jira. Amma akkamitti isa kana dhufeedha. Tokko tokko waliin ilaalaa deema. Maal gootuu jalqaba A baay'isuu B jettu kinu. A baay'isuu B sana booddee ida'uu jettu. Ida'uu. A baay'isuu C jettu kunu. A baay'isuu C. Sana booddee dhumarra walitti idaatanii deebiin ni dhufu sun eenyu wajjin wal qixa jechuudha. Isa kana wajjin wal qixa tahaa jechuudha lamaan isaa. Waliin waluma qixa adeemsi ittiin hojjettan jechuudha. Haa ilaallu. Okay, ilaala. Jalqaba lakkoofsi isiniif kenname kinoo kana. Neegatiiva 8 baay'isuu ammattuu keessatti 9 ida'uu 10ti. Akkamitti deebii isaa argannaadha? Maal gootu as keessatti jalqaba neegatiiva 8 baay'isuu 9 kinoo. Neegatiiva 8 baay'isuu 9. Lammaffaa irratti immoo ida'uu jettaniit ida'uu neegatiiva 8 baay'isuu 10 kunu. Neegatiiva 8 baay'isuu 10. Dhumarra immoo waliin baay'iftan. Neegatiiva 8 baay'isuu 9 jechuun inni kun meeqa ta'aadha? Neegatiiva 72 dhufu. Ida'uu. Neegatiiva 8 baay'isuu 10 kun immoo neegatiiva 80 dhufa. Seera ida'uu keessatti waliin ilaalleerra. Neegatiivaaf neegatiiva yoo walitti idaatan deebiin isaa neegatiivuma tahaa kinoo 72 irratti 80 yoo idaatan 152 dhufa jechuudha. Kanaaf deebiin isaa kana tahaa. Gabaabumatti immoo yoo barbaadan deebii isaa karaa salphaa ta'eenis argachuu ni dandeessu. Haala kamiini ilaalaa suma irratti waliin hojjenna. Maal gootu jalqaba kammattuu keessaa kana hojjedha. 9 ida'uu 10 jedha. 9 ida'uu 10 meeqa ta'a? 10 9 dhufa.
baay'isuun duuba kanaan jirti kinu baay'isuun neegatiiva 8 gabaabumatti kuni neegatiiva poozitiiva waliin baay'ifte mitiire neegatiiva baay'isuu poozitiivaa jechuunis neegatiiva 8 baay'isuu poozitiiva 19ti deebiin isaa neegatiivan ta'a 9 baay'isuu 8 72 torba qabda lama barreessite jechuudha 8 baay'isuu 1 8 torba yoo irratti edaatan immoo 15 dhufa jechuudha haala kanaan hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Egaa barattoota qabiyyeen keenya kan guyyaa irraa waliin ilaalle waa'een baay'isuu intiijarootaa kan jedhu kana fakkaata. Qabiyyee itti aanu irratti yookiin immoo viidiyoo itti aanu waa'ee hiruu intiijarootaatiin hanga walitti deebinutti nagattiin isiniin jedha. Viidiyoo kana hiriyoota keessaniis yookiin immoo namoota beektanii himtanii akka irraa fayyadaman gochuun ni danda'ama. Ofii keessaniifis irra deebitanii viidiyoo kana daawwachaa hubannoo akka irraa argattan abdiin qaba. Yaada yoo qabaattan akkuma waliin jenne komentii irratti barreessuu ni dandeessu. Akkasumas immoo weebsaayitii komentii jala jiru seentanii sabiskiraayib gochuun viidiyoo keessan yaada keessan kennuu ni dandeettu isiniin jedha. Xumureen jira. Galatooma.